gaafin ati na gaafatte lachuu gaafin qabu. Lachuu gaafin qabu jechaarti gaa. Tanaataa tutaanan laash birumatti gad jedha. Aywa. Dubbii tuttuqtan dubbii dhalchitan uummata diidii keessa galchitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne. Ashama harka fuulee jirra hordoftoota hedduu bitiif argannee tuubii bakka jirtan hundumatti fayyaa akkanaa taatan abdiin qabaa. Anillee fayyaadha kunoo isiniif jira akkana fakkaadheen bareedeen har'ammoo akkanatti isiniif dhiyaatee jira keessummoota lama kan akkuma isin beektan keessummaan takka kan yeroo baay'ee isin jaalattanii fi isin kabajanii keessummaan biraammoo isa haaraa takka chaanaala eenyuma irratti hin argaminan isinii fidee kanaaf kara keessummaa kiyyaatitti isin dabarsaa keessummaan tiyya takka immoo anuma isin beektanii garuu irra deebitee ofaa beeksistu. Duraan dursee kabajaadhaan qophii kanarratti naaf feerifeetiif Raahel Itoobii daawwattoota keetiin maqaa daawwattoota keetiin galatoomsiin jedhaa hedduusi galateeffadha. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Raahel Itoobii yookiin immoo argannoo tokko akkam jirtanii nagaan jirtanii siin jedhaa nageenyi badhaadhaa. Nageenyi kee bakkuma jirtanittis naa dhaqqabu akkuma beektanitti karaa Fooziyaa yookiin immoo Fooziyaa ta'u yookiin immoo Fooziyaa Artimanti irratti yeroo hedduu daawwattanii warroonni nan beekne asumaan nagarra isiniin jedha. Raahel kun akkuma jaalattanitti qophiilee adda addaadhaan nama adda addaa qabachuudhaan isiniif dhiyaatti. Guyyaa har'aa kana ayyaana irreechaa ilaallanne gara irreechaa deemnee toliin gara kana dhufne anirree ka huccuu aadaatiin faayameen ture amma immoo jijjiirradhee tan jira akkanatti naarree duraan dursee tasinitti madha aadaa biyyattii tan uffadhee jira jechuudha. Huccuu gurraachaan faayamtee Fooziyaa maaliif jettanii akkanan gaafanneefan duraan dursee isinitti madheetoo jira. Qophii irreechaati irratti huccuu aadaatiin boonee huccuu aadaa kootiitiin boonee dhiyaadhee tan jira. Mitiiree yaa Raahel akka daawwattoonni Raahel koomantii irratti maaliif kana kaawwattee Fooziyaa jettanii nan gaafanneefanii asumatti ansee Raahelitti dhiifama naaf godha. Kanaafuu dura dursee baga geessan siniin jedha. Oduu baga geessan siniin hin jedhin sababan huccuu kanaan dhiyaadheef sirriitti himuudhaaf deeme maaliif waan na gaafattaniif waan an beekuudhaafanii baga ayyaana irreechaa bara baranaatis siniin ga'e rabbi tan bara baranaatiin nu ga'e bara egereetiin nuuf haa ga'u bara baranaatiin an ga'u ayyaantuudha bara egereetiin immoo waaqni jaalatee inni nuuf haa ga'u siniin jedha. Rabbiin keenya bilisummaa biyya keenyaaf yaa fidu siniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota Raahel siniin jedha. Kanaaf daawwattoonni kiyyaa fi hordoftoonni kiyyaa Fooziyaan uffanni ishiin uffatte uffata aadaa biyya kanaa abaayyaa jedhama. Maa'inni sababni isaa achitti baafatteef karaarra uffata keenyan deemuu waan dandeenyeef uffata san waan baafattee as dhuftee fi malee yoo ilaaltan uffanni kun faashinaa biyya kana keessatti akka biyya keenyatti immoo gurraachi gadda mul'isaa gadda sin qabnu. Waaqayyo waa galatoomu gadda sin qabnu har'a gadda hundumaa dabarsineeti har'a gammachuu irra wallee dhufna. Kanaaf Fooziyaa namni gaafii keessaa kan galchine hordoftoonni kiyyaa Fooziyaan duraan dursitee isinitti maa turte kanaaf kan baranaa kan bara hedduu jecha keessummaa kiyya isa ittaantan isin dabarsa. Kanaaf innillee asumaan maqaa isaa ibsatee karaa gaafii keenyatti deebinaa jechuudha. Ibsa manjaanii ibsa manjama asumaan ayyaana irreechaa bagatti geessan isiniin jira. Kanaatiif bagulmaan gammanne warri biyya jirtan fi biyya alaa jirtan illee hundi keessanuu jiru. Jetti tenna Raahel asin affeeroo keetii fi saduu galatoomii siin jaati. Kanaafuu affeerii anta nu goote maali? Aywa tillee galatoomi as dhufuu keetiif affeerri nan si godhe affeerra bunaatii buna fudhadhuumni maal jennee gammannee erga buna dhumneen boodammoo kara gaafititti namni afaan agabuu nama gaafa dhaleetinan kaani miskiinaa agartanii daawwattoonni kiyya nama laadhee nama hawaaseetinan saniin booda gaafii nama gaafadhe erga afaan namaa jiidhee
Kanaaf egaa akkuma beekame egaa gaafiin kiyya gaafiilee naannoo, gaafii mammaaksaa, gaafii aadaa, gaafii afaan Oromooti. Kanaafan siyaamessiin jedha amma kara gaafii kiyyaatitti hin deemaa meeqaas sumarraan eegalaa jechuudha. Kanaaf gaafiin ani si gaafadhu naannoo Arsiititti dubartiin takka oduu si feetee ati hin beekin callisteetuma dhuftee mana keessan seentee ni fuutamoo ni dhiistaa yookiin immoo aadaan akkasii siiqee awusun yookiin callisanii tol seenissuni maqaa isaa maal jedhama oduu akkasitti fakkeenyaaf dhufte ni fuutamoo ni dhiistaa maqaa isaatis nutti himi fedhii keetis nutti himi jechuudha. Ayyee nosoo dubartiin amma akkasitti kana jaalattee dhuftu taate akka kiyyatti ilaaleeti ishii sun tanaa taatu taanaan laash birumatti gad jedha. Ayyo. Tanaan taanaan ammoo kaa laaleetiin kalaa manni keenya beektaa biyya keenyatti baay'inaan manni hulaa lama qaba beekte. Kanaafuu yennaan oggos tanaan taanaan ogguu isheen hulaa tanaan ta'e hulaa tanaan jedha baay'ee hin baafata waggattuun kun. Okay. Kanaaf yoo kan ijatti si bareeddu taate achumatti jalatti kuftaa. Achumatti kufuun kiyya nafu. Lakkii immoo ijatti nan bareennoo jette ulaa duubaan baatee torbeettuun deebitu jechuudha. Torbee amatatti dhufuun jaa. Daawwattoota keenya laalaa kaa amilee dubartii kaa baay'ee gadi buusaa jira ishiinuu jaalattee dhuftee yoo bareeddeedhe bareedinni hoomaa moti kaa. Bareedina yookiin miidhagina jechuun kan keessatti malee kan gubbaatti moti asumaanis ergaa dabarsaaf hin jira koomentii barreessaa fi aadaan sun immoo maqaa isaa maal akka ta'e nuuf haa ibsu karuma isaatiitti deebinaa jechuudha. Aadaan sun wanti jedhamu aseennaa jedhama. Yeroo ammaa kana kan hedduudhaan jiru duraan jira akkas aseennaa jedhama. Baay'ee galatoomii sirriidha aseennaa jedhama anillee akkuma beektan shawaadhaa Arsii moti garuu. Oromonika naannolee hundumaa Arsii Shawaa bakkuma hundumaayyuu Baalee Jimmaa nu tokkuma waan taaneef afaan keenya fi aadaa keenya sirriitti baruu qabna. Fan kana fidee kanaafuu amma kara Fooziyaa Tuubii yookiin immoo akkuma beektanika yeroo baay'ee chaanaala kiyya irratti argamti Fooziyaa jechuun cimtuu. Kanaaf amma Fooziyaadhaaf gaafii Yeessaa akkuma beektan Fooziyaan diraamaa ishiitiin koomeediidhaan waan hundaan beekamtu akkam taate ni beektu. Kanaaf asumaan like, share, subscribe gochuun hin irraanfatina chaanaala ishii. Kanaaf amma Fooziyaadhaaf immoo mammaaksaa moti afaan Oromooti. Afaan Oromoo keessatti maal akka ta'e nan kennaa fi deebisan deebistii jechuudha. Gaafii goggogaadha gaafiin kiyya maaliif sababni kiyya namoonni sirriitti itti yaadanii yaa deebisanii afaan Oromoo sirriitti yaada gaagu jechuufanii loqonni keenya baay'ee yoo laaltan nama baay'ee biratti dagaageen jiru. Kanaaf kanan gaafii kana isinii fide asumaan nafaana turaacha kara Fooziyaatti deebi'a gaafii ishii dubbisaa. Ilmoo lukkuutiif cuucii yoo jenne ilmoo harreetiif duwwaa jennaa jedha. Daawwattoota fayyataa kana gargaarsa abdii qaba. Odoo goggogaa kanan beeku beektaa naannoon itti guddadheerree naannoo jiidhaa jedhama. Kanaafuu goggogaa kanan beeku. Ofii ishiinis rakkabooti aadaatiin akkatti bareedeen fuuldura taa'utti jira. Buna irree nutti hin buusne yaara heli toobii. Akkan injifanne akkuma tubaantetti afaan goggogaa akkuma jettetti dhugaa jette afaan goggogaa kana hin danda'u beektaa waan ittiin dhurree hin qabu waan laphee irraa jiraatti unatta umara kun qabu bunni qophaa'ee jira. Gaafiin ati na gaafatte lachuu gaafiin qabu. Lachuu gaafiin qabu jechaarti maal jechuudha gaafiin qabu dhagaa jirtu daawwattoonni keenya. Caacutteen harreetis caacutteen hindaaqqootis tokkichuma. Sunis caacuttuma sunis caacuttuma. Kanaafuu lachuu gaafiin qabanii jechuudha. Daawwattoota arganneetu bitiif raahattuufi lachuu gaafiin qabanii jechaarti Fooziyaan isaan lamaanuu cuucii jedhamu. Kan harreetis kan lukkuutis cuucii jedhamu jetteerti Fooziyaan akkama gonuree itti deebinee gaafii kana irraa deebitumoo asumaan bira dabaruree ittan deebi'a yaa yaaltu kaa. Kanaaf Foozii yaalime maal akka ta'e? Akka naannoo keenyaatti garuu sun xiqqoo tani daaqqoo sun xiqqoodha. Xiqqoodha miila lama qabdirree.
Kanarree sun immoo xiqqoo ilmoo hindaaqoo sanirra jirti. Miila 4 qabdirree. Suni ilmoo jabduu ilmoo harree jedhamti. Suni ilmoo hindaaqoo jedhamti jechuudha. Kanaannu keenyatti garuu yaa ta'u malee yeroo baay'ee wadala jechuun afaan keenyatti qaanyiidha. Harree dhiiraa yoo ta'e harree wadala jedhanii dubartii yoo taate harree dhaltuu jedhanii. Dhaltuunis garuu akka naannoo keenyatti qaanyiidha garuu harree dhaltuu yookiin harree wadalaa jedhanii yeroo guddattee jechuudha. Saniifuu caacutteenis waggaa guddattee hindaaqoo jedhamti jechuudha. Kanaaf wadalaa fi Caacuttee harree dhaltuu jedhamti malee maqaa biraan qabu. Gaafiin kee garuu tani harree dhaltuu fi wadalaa odoo hin taane harree fi ilmoo harreetii fi ilmoo hindaaqootumatti hiikama jechuudha. Daawwattoota keenya Fooziyaan akkana jettee deebistee ani gaafiin kiyya yoo yaadattan ta'e ilmoo hindaaqootiif cuucii yoo jenne kan harreetiif duwwaa jennaa jedheen deebisiifka. Gaafiin ishiin akka ishiitti fakkaatetti gaafii deebii gaanuu kenniteerti yaa galatoomtu. Kanaaf deebiin isaa bukurruu jedhama. Kanaaf Fooziyaan baay'ee galatoomtu fedhii ishiitiin asirratti hirmaattee gaafii kana hirmaattuu ta'uu ishiitti baay'een galateeffadha. Kun Fooziyaa deebiin akkana. Daawwattoota kiyya dhiifama naaf godha asirratti aanarraa miti rakkoon tan jiru. Ilmoon harree bukurruu ta'uu ishii sirriitti tan beeka. Maaliif naannoo keenyatti ilmoon harree maqaan ishii bukurruma malee harree miti maqaan bukurruma. Yaa ta'u malee akka naannoo keenyatti maqaa kana Raahel sirriitti daawwattee barumsaanis yeroo barsiisaan ishii barsiisu takkii raftee hin daawwanne takkii immoo bishaan waraabuu hin dhaqne. Ani ummaatiyyaa kana qofa waan ta'eef bishaan waraabuu dhaqeetan barsiisaa odoo nan barsiiseen bakki kun na jala kuttee jechuudha. Akka sissiriin jedha daawwattoota kiyya bakkan odoo hin beekin irra darbee warri Fooziyaa gargaartan warri Fooziyaa yeroo hedduu jaallattan deebiin ani dadhabe kana isin akkanaaf deebistan abdiin qaba. Koomentii keessa son adaraa isin jedha. Asuman ta'ansee warri daawwattootaa fi kabajamtoota baay'eetu warri qophii ishii kana jaallattan obboleettii keenya kana aadaa keenya cimsaa jechuudhaan akka akkasiifachi jechuudhaan biyya ormaa keessatti warra biyya jiru caala ishiin yaada kana yaaddeetu biyya ormaa keessatti hin beekani biyya ormaa baay'ee namatti ulfaataa bu'aa bayii guddaa waan qabuuf kana yaaddee aadaa kiyyeen cimsaa jirtee haartii afaan kootii guddisuun qaba jettee biyya ormaa kana keessatti tattaafachuu ishiitiin warri haartiin afaan keenyaa yaa guddatanii ilmaan Oromoo cinaa dhaabbannee guddisuu qabna warri jettan jiraattan viidiyoo ishiin hojjettu share subscribe like godhuudhaan cinaa dhaabbaddaa isin jedha. Asumatti aansee chaanala kiyya Fooziyaa Itoophiyaa Fooziyaa Entertainment subscribe like share godhu indagatinaa isin jedha. Waan adda addaa isin qopheessee kan jira. Asumaan chaanala kiyyatti Fooziyaa Itoophiyaa jedhatuun maatii ta'a isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara Raahel Itoophiyaa sin dabarfadhaa. Asumaan nagaanaaf ta'a isin jedha. Fooziyaa baay'ee galatoomii baay'ee si kabajaa baay'ee si jaaladha. Kanaaf hordoftoonni keenya hordoftoonni Raahel Tuubitiif argannee tuubii Fooziyaan akkuma jette kun mana Arabaa keessa dalagaa har'a guyyaan kun guyyaa dilbataa boqonnaan qabu wanta sin ajaa'ibu Waaqayyo dhibee narraa fageessu na dhukkuba hidheetinan bakka dalagaa kiyyaa heeyyama fudhee ba'ee ayyaana irreessaa kana baay'eellee guyyaa guutuullee kabajne muraasa isaa dhaqee achi ga'ee ummatoota Oromoo uffata aadaa faayaadhaan uffatanii bareedanii miidhaganii jiran laalee gammadee kara mana keenyaa kara mana kanaa dhufnee ayyaana kana kabajnee. Kanaaf daawwattoonni keenyas bakka jirtan hundumatti aadaa keessan duudhaa keessan hin gatiinaa jechaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaannaa turaa fayyaanaa kan baranaa kan bara hedduu isiniin jechaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechaa jira.